hawaasa Oromootiif ifa baasi. Siifi maakkiin filima waliin dalagdan moo jaalalaa isin jidduu jira moo mee waan isin waliin qabdanirraa ifa baasi mee. Maayikii si kan naa miitii qabanna. Okay, Hawaasa kanaaf ifa baasi. naafisiidduun duraan yani diraama hojjetalagu turre diraamu isaa otoo hojjetaleenu yani suuraan uuma gisee diraamaa daleenu diraamni firraa kaanu malee wanti biraa tajaalalaa fi maal jaan kana wallahi anuu kuwan qabu anuu asuma irratti agare jaaljaan malee naafi maakkiin obboleenii jechuudha. Faamiliidha. Innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naafisin. Okay, aye gaafii biraa warroonni as gubbaarra deemee waa'ee keessan haasawaa jiru kuni atiitutti himate moo akkamii? Mee waan kana sirriitti addana baasi. An akkam jedhin timadha. Jarri kunis diraamaa na hojjetalagu turanii turan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Ni beektaa isaatiis faami. Zabana boodaa. Zabana boodaa hanga diraamaa kiiru hojjetan dalaguu turre sanboota zabana boodaa isaaniin hojii dalage isaanis diraama hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoota rakkatanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu sana. Okay, egaa hawaasni Oromoo huno ramziinis isa kana dhugbutii teenya maqaa balleessu jirtanii walii gadu. Huno gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessanii ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu ni dandeessan. Gaafii maaltu si jammar maaltu bar kuni bar waan nama galchuu miti garuu by the way kuni dirqama ibsuun illee hin barbaachisu just namni inni jireenya mataas barattoonni isin hime mucaan miskiina nama dubbatus miti ramzii jechuun obbolummaa bira kutee nama dubbatee illee firraa himuu akkas jee illee haasa'uu beeku miti isin galee akka faamilii tanaaf akkuma nama jireenya koo mataa kooti qabadhu innis jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a. Isin galee as biratti wanni hubachuu qabdanii jechuudha maannam yeraasu nagar ይኖረዋል. Isin galee itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni namni diraamaa waliin dalagee diraamaa keessatti dhiira nan beekaa jira laala namuma lamaa jira yaayaa fi isa qofaatu jira. YouTube'n kan isaati jechuudha. Ani isumaan isaaniin sirri wal beeka waan ta'eef bakka inni niskizee laalu nama miskiina tan ni waliin daleeni. Awwaliin dalagee warra amma Awurooppaa ta'e iyyuu kana waliin Ramzi. Laa, ati wajjin dalenne. Isaan daleessisu ture namni daleessisu ture sin jiru. Ani isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalagee keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jarattii kan hin jiran jechuu isin garee inni sin beeku na sin beekan. Maybe isaan na beekuu danda'an garuu isaan jireenya kiyya akka keessanii diiguu barbaadaniiti kun immoo isiniif hin milkaa'u irraa haasoo barbaadee osoo hin ta'in just mucaan kun illee jireenya mataa isaa waan qabuuf dubbachuun irra jiraata jechuumaaf isin galee akka hubadha. kanaafuu Galatoomaatti gaafii biraa maaliif hin jeeni beektaa? Ramzii maybe jaalalli gama boodaa kanatti yoo isa qabee jiraate ijoollota sanitti ijoolleen san isaaf sagalee taatu ta'e ifaa bilisatti inni kun mirga qaba dubbachuu danda'a. Yoo jaalalli ergas booda isa qabe. yoo jaalla wajji oofne eegas booda deebi'ee na qabaa bar. Jaalaa wajjin oofne akkamiin na qabetteti. Namaati nama qabuu danda'a. Sirriitti adda baasi. Naafi makkiin barra yoo duraan wal jaannee yookaan isin na jaalattee yookaan ani jaaladhee sanbooti na qabu danda'a jeetii maalin jaaga sanbooti na qabu danda'a jaa malee yaani naafisii waluu hin jaalanne faamiliidha akka faamilii wajjii jiraanna
wajji nyaanna, wajji dhuyna, wajji deemna karaa kana akka saahibaati jechuun akka saahibaa. Akka Kana saahibaa ol bar dubbiin dhumte barramsii xiyya kalaas kana booda egaa hin sodaatini. Maal seete amma dubbiin atuma biraayii wanta ta'uu qabdi. Ati baastee ifa baastee Oromoo akkana footoo namaa fuutanii olii gadi hin deeman olina dhiisaa nama. Micoonis jaartii namaati kana booda. Yoo dandeessan dhiisaa yoo jibbitan biraa fagaadhaa halas irra No, dhufadhaa. haadhiisi. Ha jiraattu. Dhiisaa miti as biratti dhiisaa miti fedhan akka fedhan haa godhan olii gad deemanii gad deemu baatanii dantaadha. San nun galchu garuu Fuula namaa wanti hubachuu qabdan tokko yaa inni akkuma isin hime jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a isin galee. Bakka jechuun karaa kana uffata takka uffannee waliin deemna jechuudha. Qaraatillee waliin barannu turre. Diraamaa qofa osoo hin ta'in barnoota seef chindiran jedhamu waliin baranna. Ganamuu jechuun biyya tana waan gaafan dura dhufe namni dura bare isaa fi nama lama miiftaan jedhamu nam lamaan bare biyya tanas waan hin beekneef gizee hedduu isaanii waliin hin gabbee mana barumsaatis deemee manatti na deebisa. Dammoo mana waliin galuu turan jaan kunillee kijiba jechuudha. Aan bikka biraan galee diraamaa dalaguufin isaan bira dhaqa jechuudha. So dirqama waan hunda himuun narra hin jiraatu. Kanaafuu anaaf Ramziin wanta akka walitti qabnu obboleessa kiyyaa ammallee baay'een kabajaa baay'een jaaladhaani. Yaa Ramzii akkas akkasumatti baay'ee kabaja baay'ee si jaaladha. yaa Akkanatti koo qabaadha. Dhugaan jirtu kanuma. darajaa kana as biranii dhufta jee yaadeetu hin beekuwan. Yaa Ramzii atoo uummata Oromootiin maal laamta? Anis wanti hin dhaamu yaani mijootaan akka nam tokkotti wajjuma barannee wajjin deemu turre malee amma uumusa irraa haasawaan oolu ni beektaa. Mijootaan ammallee hedduu takkaan jaalladha isiinillee akkasumallee jaalattiin hin beeka. Faamilii naaf isiin faamilii. Yaa hin sodaatini sirriitti adda baasii fi dhugaa kee agarree jirra. So Achaan sodaachisaan Ani isaan isa wanam lama waliin dalagee viidiyoo keessa yoo jiraate viidiyoo keessaa diraamaa nan dalage keessaa namni jiru nama lama isumaa fi yaaya jarattii kaan hin jiran jechuu isin garee. Isin garee innis hin beeku nas hin beekan. Maybe isaan na beekuu danda'an garuu isaan hin beeku. Kana jechuu soo maqaa namaa as biratti maquma kiyya balleessuudhaaf jireenya kiyya akka keessanii diiguu barbaadaniiti kun immoo isiniif hin milkaa'u irraa haasoo barbaadee osoo hin ta'in just mucaan kunillee jireenya mataa isaa waan qabuuf dubbachuun irra jiraata jechuumaaf isin galee akkasuma badha. Kanaafuu galatoommaa achi gaafii biraa maaliif hin jeeni beektaa? Ramzii maybe jaalalli gama boodaa kanatti yoo isa qabee jiraate ijoollota sanitti ijoolleen san isaaf sagalee taatu ta'e ifaa bilisatti inni kun mirga qaba dubbachuu danda'a. Yoo jaalalli ergas booda isa qabe. yoo jaalla wajji oofne eegas booda deebi'ee na qabaa bara. Jaalaa wajjin oofne akkamiin na qabatteeti. Namaati nama qabuu danda'a. Sirriitti adda baasi. Naafi makkiin barra yoo duraan wal jaannee yookaan isiin na jaalattee yookaan ani jaaladhee sanbooti na qabuu danda'a jeetii maalin jaaga sanbooti na qabuu danda'a jaa malee yaani naaf isiin waluu hin jaalanne faamiliidha akka faamilii wajjii jiraanna wajjii nyaanna wajjii dhuyna wajjii deemna karaa kana akka saahibaati jechuun akka saahibaa. Kana ol bar dubbiin dhumte barramsii xiyya kalaas kana booda egaa hin sodaatini. Maal seete amma dubbiin atuma biraayii wanta ta'uu qabdi. Ati baastee ifa baastee Oromoo akkana footoo namaa fuutanii olii gadi hin deeman olina dhiisaa nama. Micoonis jaartii namaati kana booda. Yoo dandeessan dhiisaa yoo Malee wanti biraa tajaalalaa fi maal jaan kana anuu goon qabu anuu asuma irratti agare jaaljaan malee naaf makkiin obboleenii jechuudha faamiliidha innaa obboleen bira kunne akka faamiliiti naaf isin. Okay, aye gaafii biraa warroonni as gubbaarra deemee waa'ee keessan haasawaa jiru kuni atiitu himate moo akkamii mee waan kana sirriitti adda nu baasi? An akkam jedhin timadhaa
jarri kunis diraamaa na hojii dalaguu turanii turan kaayiroo gaafa turan jechuudha. Ni beektaa isaatiis faami. Zabana Itti boodaa annan beeka hawaasa Oromootiif ifa godhi. zabana boodaa hanga diraamaa akkii wajjin dalaguu turre sanboota zabana boodaa isaaniin hojii dalagee isaanis diraamaa hojii dalaguu turre jechuudha. Kanaafuu as turanii dhiyoota rakkatanii jechuudha. Obbolummaa rabbii malee jaalalli isin jidduu hin jiru jechuudha. Dhugaan jirtu san. Okay, egaa hawaasni Oromoo huno Ramziinis isa kana dhugbutii teenya maqaa balleessuu jirtanii olii gad ooftanii. So akka amantan huno gaafii yoo qabaattanis gaafachuu dandeessanii Ramziin as jira. Namni gaafii qabdu na gaafachuu ni dandeessan. Gaafii maaltu si jammar maaltu bar kuni bar waan nama galchuu miti garuu by the way kuni dirqama ibsuun illee hin barbaachisu just namni inni jireenya mataas barattoonni isin hime mucaan miskiina nama dubbatus miti Ramzii jechuun obbolummaa bira kutee nama dubbatee illee firraa himuu akkas jee illee haasa'uu beeku miti isin galee akka faamilii tanaaf inni jechuun so jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a akkuma nama jireenya koo mataa kooti qabadhu innis jireenya mataa isaa qabaachuu danda'a. Senegalee as biratti wanni hubachuu qabdanii jechuun maannam የራሱ ነገር ይኖረዋል Senegalee itti aansuudhaan immoo warroonni amma diraamaa nuti waliin daleene jaan kuni